Tole nagaa faraara waaqayyo isiniif haa fayyadu. Akkam jirtu hordoftoota siifan gindoowwan. Bakka jirtanitti nagaan koo isin haa qaqqabu isiniin jedhee jira. Warri mana kanaa raafaa taatan subscribe, like, share gochuudhaan kottaa maatii ta'a. Dabalamaa isiniin jechuun barbaada. Egaa namoonni keenya nu jajjabeessu keessattuu ijoolleen Oromoo wal jajjabeessuun duubatti hafaadha nu biratti. Karaa ittiin wal qabnee wal kuffifnu, karaa ittiin wal ciqillee duubatti wal deebifnu barbaadanna malee karaa ittiin wal guddifnee ittiin namni keenya haa jijjiiramu jennu tokkollee hin argannu jechuudha. Isa kana hin beeknu nuti. Kanaaf asumaanis koomii koo keessan ba'a. Viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra jechuudha. Har'a viidiyoo kanarraati waan guddaa tokko akkasiin hubattan abdii guddaan qaba jechuudha. Maaliifi namni bara jiraatu keessatti wanta yaadee wanta hojjetu hundumayyuu itti yaadee godha jechuudha. Isinii gala miti. Wanta gootu hundumayyuu itti yaadeetiin kanatti gootu jechuudha malee osoo itti yaadeen hin gootu jechuudha waan hundumayyuu. Annaa gaafa biyyaa baanu eessadha innaa maaliif manaa baanii jennee kaayyoo tokko qabaachuun nurra jiraata jechuudha. Akkasuma immoo wantoota kana duuba har'a akkasitti boonyee wal geggeessinee boroo duuba keenya maaltu jira fuuldura keenya maaltu jira jennee yaaduun tokko jechuudha. Innaa ijoolleen kun lamaanii akkasitti ilaalanitti baay'ee namoota wal jaalatanidha. Namni sirriidha. Gaafa walirraa siqu namatti dhagaha. Dhugaa dubbachuu fi jireenyi biyya lafaa kun bu'aa hedduu qabdi waan ta'eef namoota jaalatamu gargar baafti. Karaa hedduudha jireenyi biyya lafaa baay'ee ulfaataadha waan ta'eef jechuudha. Egaa ijoolleen kun yookaan dhaaba isaaniitu gargar isaan baasuu danda'a. Namoota waggaa dheeraaf wal dhaban miti namoota sa'aatii tokkoof wal dhabuu hin dandeenye ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf isaanitti dhagahame isaan boosuu danda'a jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuu fi ani mudannoo akkasii nan qaba. Garuu dhumni isaa fokkisaadha wanti kun. Hin bareedu. Maaliif hojjettanii caafii isaa isinii kaasee dhiisa? Diippilii keessa bu'ee isiniif hin kaasu. Wanta akkasii shamarran keenyis ta'e dhiironni keenyis gaafa biyyaa dhuftanis gaafa biyya galtanis of eeggannoo cimaa taasisuutu isinirra jiraata. Dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif hojjettanii? Ani gaafa dhufee nama jaalladhu biraan dhufe. Nan jaalladhaani. Akkuma ijoollee kanaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko boohaa maal jechaan dhufe. Garuu xiyyaara keessaa wayii haga gaafa dhufee mana kana galuutti jechuudha. Baay'ee tokko siqaayii koo nyaadhee ture. Maaliif balaa garaagaraa nama dhukkubuun jira, mataa dhukkubbiin jira, wantoota hedduutu jira. Egaa ati gaafa manaa baatee waa baay'eetu sitti dhagahama. Garuu immoo isa kaleessa boohaa dhufte sun har'a immoo gaafa dagattu waadaa kaleessa walii galtee jireenya keenya fooyyeffanna jettee biyyaa baatee har'a immoo gaafa dagattu wantoota akkasii gochaa namoonni kanarraa maal baratutti yaadda. Ani amma dhugaa dubbachuuf waa'ee ijoollee kanaa baay'ee tokko naas kaffa yookaan isaan akkasumatti boohan jechuudha. Keessattuu shamarran miti ilmi dhiiraa gaafa akkasitti boohu baay'ee tokko namaas kaffa jechuudha. Garuu waaqayyo akkuma har'a isaanii nagaadhaan wal geggeessan kanatti akkasumatti waaqayyo nagaadhaan walitti isaan haa deebisu. Dhugaa rabbii. Waaqumti akkasumatti amma dhumaatti isaan haa dhaabu. Malee baay'ee ulfaata namni keenya keessattuu namni keenya dhugaa rabbii baay'ee marsii jenna. Otooti wajjin gaafa biyyaa baatan dhiiras ta'a dubartiis ta'a wanta fedhe yoo taatanu imimmaan kee buusin namaaf jettee. Yoo isiniin jedhu dhugaa gaafa namarraa fagaatu namatti dhagahama sirriidha garuu jechuudha. Wanti jiru sun hundumtuu fokkisaadha waan ta'eef dhugaa rabbii si jammaree jireenya jiraattu keessatti wanti si aggaxxamuun beekamu. Ofitti gaabbita deebite. Kanaaf namaaf imimmaan kee buusin. Dhugaa waaqa. Maaliif isiniin jedhe beektanii waa baay'een argi'an. Ani jireenya lafa kanarra jiraadhutti waa hedduun arge dhugaa waaqayyo isinitti hima. Waa hedduu jechuudha. Kanaaf
inni har'a boohaa si gaggeessu kun shakki ati. Maaliif hojjettanii kaleessa gaddas gammachuus wajjin dabarsitanii waan hundumaa wajjin dabarsitanii jechuudha. Ati gaafa biyya kana dhuftu dhugaa dubbachuuf egaa biyya kana keessatti waa hedduu jira beektu. Nama arguun hin jiru waa meeqatu namatti dhagahama jechuudha. Garuu isa kaleessaa sun immoo dagatanii gaafa ati asiitii hojjettee birrii 4 birrii 5 gaafa itti ergitu isa kaleessaa akkasutti boossaniitii wal gaggeessan hunduma dagatanii waan hundumtuu dagatame har'a immoo gaafa wantoota hin taane sirratti yaadan gaafa wantoota hin taane dhageessu sitti dhagahama deebi'ee. Isa guyyaa boossee suntu sitti dhagahama. Anam akka kootti akkasi. Isa guyyaa gaafas boo'ee suntu sitti dhagahama. Namaan isin jechuun barbaadise hin gowwoomina. Keessattuu shamarran biyya Arabaa irratti hin gowwoomina. Hin boo'in. Dhugaa waaqaa sun tani mani gaafa dhufu jechuudha. Isaan achitti boo'u hafee osoo na dhukkubuun as gahe. As mana kana keessa torban 2 muluu hin boo'an. Torban 2 muluu ishee tokko haali qilleensaa fi haali jireenyaa natti ulfaate. Lammaffaan immoo bakka gaafa nama tokkorraa siixxee beekne irraa gaafa siixxuun ulfaata. Amma kana muluu hin boo'an. Baay'ee tokko jechuudha. Haa ta'u garuu wanti ati hundumtuu gootu inni ati hojjettus inni ati gootus waan hunduma keessa dabartee chaalenjii hunduma immoo dandeessee wanta ati hojjettu hunduma otoo si milkaa'e kaayyoo jireenya koo boruuf jettee inni manaa baate sun osoo galma sii gahee jechuudha. Sitti dhaga'ama. Garuu akkas hin ta'u bara kana. Bara kana akkati yaadde siif hin ta'u obboleessa koo. Na dhagahaa. Adaraa keessa waan ta'e ijoolleen biyyaan baay'atan. Abbaa manaa kootiin dhala baay'ee wajjin hin qabna. Waggaa baay'ee wajjin jiraanneerra. Waggaa 6 wajjin jiraannee waggaa 8 9 10 wajjin jiraanneerra. Uumaa tokko na gochuu hin danda'u. Dhala wajjin hin qabna. Jettee wanta asitti hojjettu hundumaa fuuteen ergiin. Siigalee fuuteen ergiin. Nama suyyoo amantillee birrii kee jechuudha. Meezoo tokko irratti hin ergiin. Dhugaa Rabbii. Innumaa nan godhu waggaa baay'ee wajjin teenyee abbaa manaa amanamaadha abbaa manaa dhugaadha jettee. Miti. Ati gaafa biyya kana dhufte jechuudha. Dhugaa Rabbii ani amma shamarran baay'ee tana ilaalaani. Shamarran baay'ee abbaa manaa irratti ergu gaafa abbaa manaa irratti ergan boo'ichadha galgalli boo'ichadha yeroo hundumaa boo'ichadha jechuudha. Kanaafuu inni kun hin barbaachisu. Wanta hojjetu hundumatti bakka gaafa ati galtee naqaba. Yoo Waaqayyo si eebbisee gaafa ati galtee naqaba bakka waan hundumtuu harka keetti qabadhu. Namni sun dhuguma si jaallata yoo ta'e bakka wanta inni barbaadu tokko ergii fi kanaan achitti jiruu keenya kana naa godhi sana naa godhi jettee birrii keerratti hin ergin. Hin gowwoomin obboloota koo. Hin gowwoomin dhugaa Rabbii shamarran. Hin ulfaata keessattuu namni bara kanaa baay'ee ulfaata. Wanti hundumtuu akka gaafa kaleessa walii otoo jaalattuu wal boohaa wal geggeessitee sun hin ta'u. Namni keenya keessattuu jechuudha. Gaafa birrii xiqqoo argatee jireenya isa kaleessaa sun daggata. Kaleessa akkamiin dabarsee jireenya akkamiin dabarsee nama faana akkamittiin dabarsee maatii faana akkamittiin dabarsee jedhee hin dagata jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabna dirqama kaayyoo keenya galma gahachuudhaaf wanta dhumneef wanta asitti dhiiga keenyatti xuruursinee itti milkaa'uudhaaf harka keenyatti qabachuu qabna birrii keenya. Maal jedhu seeta Oromoon gaafa mammaakuu wanti kunnooti jedhu kunoota otoo hin jedhee nafuu jedha. Wanta kunnooti jettee fagootti ilaaltu kunooti otoo hin jedhee naftu. Kanaafuu
Adaraa keessa shamarran keenya baay'een keessan of eeggannoo cimaa taasisaa. Maaliif jette jechuu dandeessu. Ani wanta jedheef hin qabu. Wanta isin ajaa'ibu jechuudha. Yeroo darbee kana na dhukkubee akka ture beektu baay'een keessan jechuudha. Achiin birrii ji'a 3 iddoo tokkotti walitti qabe itti yaalame. Kanaaf waan guddaa tokko akkasiin irraa baratan hin barbaada jechuudha. Birrii ji'a 3 kana itti yaalameen otoo mindaan koo ishee harka jiruutti itti na yaashifte jechuudha ni ta'e. Gaafa mindaan koo gahu birriin hin jiru naan jette itti yaalame waan ta'eef jechuudha. Biyyarraa birriidhaaf na eegaaru ga'a. Beektu gaafa jiini 2 gahu birriidhaaf aseeseen eegu waan ta'eef. Achinani isa ji'a 2 irra dabarsee kan ji'a 3 irra yoo dabarsee birriin hin jiru ga'a. Wanta nan eegutu hin jiru. Dhugaa isin tani wanta nan ofitti gadde tokko jechuudha. Nama irraa hin eegne kun hin ta'a jedhee guyyaa tokko namani sammuu kootti yaanne sababii birriitiif jecha porofaayilaa qeeyaratan. Gaafa porofaayila gaddaarra taa'u baay'ee tokko bakka baay'ee tokko ni nannahe maaltu maal ta'e jedhee. Maaltu maal ta'e jedhee gaafadhu homtuu maan taane naan jedhan. Maal dharee laatee deemanii nama biraan gaggaafadha homaa. Gaafa kana sammuu koo keessatti maal yaade akkas ta'innaa laati. Kana jedhu yaadeen dafaa porofaayila kanarraa kaasaan jedhee. Kanaaf rakkoon keessa waan ta'eef dafaa porofaayila irraa kaasaan jedhee. Dhugaa waaqa jiraataa yeroo suuraa ka'e porofaayilli. Egaa maal isiniin jechuun barbaade keessattuu ijoollonni keenya gaafa biyya kana teessanii dhugaa rabbiiti. Hamma barbaadesoo taatee nama jaalladhu malee nama namanii. Namni guyyaa tokko gowwaa sidhata. Dhugaa waaqaatii ji'a 3 sun keessatti namoota baay'ee gargaaruuf fedhan qaba ture. Garuu wanti ani yaade sun hundumtuu naaf hin taane. Warreen kaleessaa wanneen hundumtuu bilbila narraa cufatan. Gaa rabbi bilbila narraa cufatan ilaa hundumtuu. Maal taates maal rakkattes namni naan hin jenne. Wanta isin ajaa'ibu amma har'aatti naa bilbilanii akkam nagaadha bakka. Kanuma guyyaa 3 4 5 6 akkas bulanii 7 tokko minaaminii fa'aa bulanii nagaa keetii jirtaa jira. Kanaan achi immoo dhufanii karaa YouTube kun ilaalanii deemu jiraachuu koo. Isinii galee duratti iimoodhaan naa dawwala waasaappiidhaan naa dawwalan hin jiru. Maal isiniin jechuun barbaade seetan. Wanti hundumayyuu akkaataatti godhachuu qabna nuti. Gaafa biyya kana dhuunu maaliif dhuunee jennee yaaduu qabna. Innaa wanta hojjennu hundumaa namatti qinaaqqisaasisuun hin barbaachisu. Boonyee mimmaan keenya harcaafnee dhufnee gaafas keenya immoo dafqa keenya xuruurfannee jireenya nuti jiraanyu jireenya namummaatiin bifa namummaatiin namni nu ilaalu tokko illee hin jiru. Kanaafuu maal gochuu qabna? Wanta argannee 1 2 jennee fuudhannee keewwachuu nurra jiraata. Hin gowwoomina shamarran. Amma barbaadde nama sun jaalladhu. Amma barbaadde nama jaalladhu. Garuu adaraa keessa dabarsanii itti filaatina. Ni kuftu. Maaliif beektanii? Ani amma sa'aatii kanatti jechuudha. Sa'aatiitti baay'ee na dhukkubu. Dhugaa isinitti dubbachuuf akkananii gaafa onlaayinii irratti bahee haasa'u kanaa miti. Baay'ee tokko keessi koo na dadhabaadha. Garuu Waaqayyo immoo araara qabeessa. Har'a ga'e kun araara isaarraa kan ka'e. Kan boruus isa beeka. Kanaaf jabaattanii of eeggannoo cimaa taasifachuu qabdu. Gaafa ati kuftee gaafa ati rakkattee namni akkatti galagalee si ilaalu hin jiru. Maal taate namni siin jedhu hin jiru. Na faamilii viidiyoon koo irraa kana fakkaataa. Kanaan booda immoo wantoota isinirraa barattu jedhee
itti gammadu isiniif fideen dhufaa. Waan dhaggeeffattaniif galatooma turtii gaarii. Inshaallah.